Akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoonni kiyyaa karaa fuula feesbuukis ta'ee karaa teelegiraamii akkasumas karaa waasaappii tiiktookiidhaanis kan nu hordoftan hundi keessan nagaan waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Meerra waatu na dhibdee jennaan hin dhufe. Maaltu si dhibee yoo naan jettanii? Namatu soba. Namatu soba odeessa. Waan namni hin nyaatne nyaatteetta namaan jedha. Lafa namni hin dhaabanne dhaabatteetta namaan jedha. Kanaafi waan lama irratti dhugaa koo isinitti madda jedheen dhufe. Inni jalqabaa fedha isaan qorannoo hojjetee birrii nyaatee kan jedhudha. Kana yeroo baay'ee fira deddeebi'ee isinitti himeera. Birrii nyaadhee birriin tokko hin jiru. Birriin waa'ee qorannoo kanaatiif dhaabbata wayiitti mallatteessee fudhadhee tokko iyyuu hin jiru. Kanaan ala immoo icciitii jireenya koo isinitti himuu hin barbaadu. Akkamitti akkan jiraadhu isinitti dubbachuu hin barbaadu. Garuu wanta tokkitti ani isinitti himu ani birrii tokko qorannoo kanatti hin nyaanne. Maaliifan kana isinitti himaa? Magaalaa Finfinneetti kunoo manni bitamee fi makiinaan bitamee fi inuma cirriiffata jedhamitiire inuma cirriiffataa yoo bilbilan nama jalaan kaasu wanti birrii isa biratti haftee jedhanii warri yuutuubeeriyoonni warri yuutuubii irraa birrii walitti qabatan akka itti kunoo icciitii guddaa fudhannee dhufne jedhanii dubbii sobaa isinitti odeessan. Madaallii nama baay'eetu lafa na jalaa bu'e kanarratti jechuudha. Namni waan hin beekne akkamitti dubbata? Namni waan dhugaa qabatamaa lafa jiru utuu hin beekin waan sobaatiin namni akkamitti haasa'a? Kan akkasin naa beektaniif jechuudha. Manni naa bitames hin jiru. Mana xiqqoo tokko fudhadhee kiraayii fudhadhee keessa taa'a kunoon. Isayyuu kaayyoo koon galmaan ga'a jedhee maatii koo irraa adda baheen barnoota ani irra jiruun xumura jedheen rakkoo adda addaa keessa baheetan maal jedhaa jiraa jechuudha. Waanan keessa jiru kaleessa isin himanne waan ta'eef har'a simachuun fedhu. Garuu waa tokko kanaa beektan barbaada. Tokkoffaa irratti qarshiin ani fudhadheen jiru, lammaffaa irratti namni na ajajee yookaan dhaabni isin balleessuuf Oromoo balleessinaa fedha isaa qabannee jedhee gara koo dhufee hin jiru. Hin sobinaa. Soba dhiisaa. Habashaatu duuba isaa jira, akkasootu duuba isaa jira, kanatu akkana ta'e wanta jedhu kana namni gaafa dubbatu Waaqayyoon ofirratti ni ilaalu. Waaqayyoon sodaatamaa bara. Ani guyyaa tokko iyyuu uummata koo irratti hammeenya yaadee hin beeku. Ani guyyaa tokko iyyuu afaan kana balleessuuf wanti hin hojjedhu hin jiru. Hin hojjennes hin hojjedhus yoomiyyuu. Waan ani amma hojjedhe immoo waggoota baay'ee booda isinii gala. Waan ittaanee ta'u keessatti waan argitaniif waggoota baay'ee booda qorannoo an hojjedhe kun isiniif hin gala. Har'a ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafi Habashaatu ergatee, Biraanuu Naggaatu ergatee akkanatu akkana ta'e kan jedhu sana namni Waaqayyoon ta'u ofirratti ilaale jechuudha. Isumaa immoo ani uummata Oromaatti firoomeen uummata koo miidhaa. Soba. Maaltu soba? Ani qarshii tokkoon fudhanne qorannoo kanatti. Kanaafuu namoonni akka malee na hubattanii jirtan na hubadhaa. Namni karaa koo darbee isin miidhu hin jiru. Kanaafi fedha isaan birrii fudhatee birrii nyaateetu uummata kana gurgurataa anaa wajjiniin hin jiru jechuudha kun. Gatiin ammarraatti kaffalee kam keessattiyyuu utuun faayidaan barbaada ta'ee yoona lafa hin jiru nan beekaan. Kanaafi tokkoffaa warri oduu sobaa odeessitan Waaqayyoon sodaadhaa hundumaa keessa. Rabbiin sodaadhaa. Warri Musliima taatan Rabbiin sodaadhaa. Warri Kiristaana taatan Waaqayyoon sodaadhaa. Warri waaqeffattoonnis Waaqayyoon beektu Waaqayyoon sodaadhaa. Ani uummata kana miidhuudhaaf wanti hojjedhus hin jiru, wanti hojjedhes hin jiru. Yoo dhugaa beekuu barbaaddan immoo
amma dabtara koo dhattanii sakattaa'isuutti deemuu dandeessu jechuudha. Dabtarii koorra qarshiin meeqa akka galu miindaadhaa namnuu beeka kana. Qarshii miliyoona 100tu galee fi eessaa dhufe maddi birrii sanaa eessadha? Birrii miliyoonii 100. Inni Finfinneedhaa mana bitu kun. Inni konkolaataa bitu kun. Manaaf konkolaataa baay'een barbaada naa bitaa yoo dandeessan. Ijoolleen koo keessa akka jiraatan hin barbaadaa konkolaataa sanaan immoo nan deema. Ammaaf garuu sanarratti namni deeggarsa naa godhee hin jiru. Amma guyyaa har'aa amma isinitti dubbadhu kanatti. Tarii namni naa bitu jiraannaan nan fudhadhaa jechuudha. Sababni isaa manni baay'ee na barbaachisa. Konkolaataanis baay'ee na barbaachisa. Akka itti walaa hubannu horaa bulaa deebanaa nagaan tura.